Diraamaa ajaa'ibsiisaa kan mata dureen isaa jaalalti dhugaa akkam nama goggooti Ja'uu Boonsaa TV'n isiniif dhiyeessee jira. Daawwadhaa. Ati maal balleessinaan akkasii kabaleessi yaari'e? Hay barreeffamuun tan osoo silaalu jiruutiin bakka asirraa qabamee irraanfadhee makeetu harkaan ta'e. Takkanaa tana sanaan harkadde halkanii guyyaa bakka irrumaan koo. Takkan boo? Takkanaa tana laa. Hai, sagurbaan reefun tana maal naan jedhe? Way dabbaasii naan jaasa intalumatiyyaan. An abbaasii ta'uu nan beeku inni. Isirraa eega jaalatti qabdi ammaa ol. Way kun abbaa kiyya. Yaa akkamumaan ta'a. Way arraqaa anyawe. Way yaa rabbii kiyya dubbiin irra qabamtee akkamumaan ta'a. Okko falchiisaa maal asii goota? Hodda fi kumpula kana jala seeni mee. Hay, as jalatti nu kamamu duba. Seeni mee asii jala. Eessa sakaaseerra? Deemmeessaa eessatti deemta? Haram sakaaseerra? Gabbeetiin magaalaa tana keessa shirshirjee waa fudhadhee ol deebuu deemaa bar. Akkasii? Naadiyaa? Ooyummi. Kaya gabbaan kee magaalaa deeme. Abbaa keetii hojii deemi. Kuduraa biti. Fidiida filaa kanarra haimee. Hayyee taate ummi. Arra guyyaa 30. Afooshattiin deema. Deebii karaa manaa deebii. Hayyee taate ummiin turu. Hayyee deebii nu yaasi. Magaalaa keessa gakkunnee atis waan bitti ol deebita. Hayyee taate abbiin yaa. Yaaboo intaltee kana dansaa yaata kan qalbii namaa fuutun arreessaa seente yaaboo tuna dabruun qabdu kam itti dhiyaadhee dubbisuu qaba kam. Yaa saahibii. Maali yoo? Laal mee mucaa tana laa duubaa fi durasiitti illee akkatti bareedu. Takkanaa tana sanaan harkadde halkanii guyyaa bakka irrumaan koo. Takkan boo? Tana lakkaame dabbaasiitti illee bareedina laame. Maal jettee hoo? Kuma? Daa'imaan jenna dabbaan jenna. Abbaa mucaan namaa maal ta'e mucaa namaa qabalta? Gosi deem kuduraa biti kana manaa gali. Hayyee taate abbaa. Way anuma kabale gurbattiin san mee warri keenya fuula akka na kabalame kana yoo na arge maaltu si kabale yoo naan jaan mee maal irratti kabalameen jaan way akkanatti irra kabalame moo wallaahi mucaa tana dhiisu kam ka'eetiin jala deemaa kam. Goya booshaan nutti bartee akkamiin taa'amu. Anna waadu hoggu hallee kanan yaadu kan yaani kee anna waadu itti obsee tuma dhaadu itti obsee tuma dhaadu itti obsee tuma dhaadu guyyaadha inni ni agarramee wajjin guyyaadha inni ni agarramee wajjin kee bareenni qaaliinu na bochisee kee amaliinu na bochisee kee. Haa saahibii. Hoosuma qimee. Hoosuma qimee. Maal tigargaar? Deeroo kiyya. Laa gurbaa si biqilee boqonnii bayitaa laa. Meeqam? Laa kana laa kana. Laa. Kana moo dammeessaa moo? Ilmeeytaa? Ayya Allah kiyyaami kamitti wallahi. Saahiba kiyya wallahi keetiin kun amma. Haadna gaafatti silaatiisa. Waan itti hambise yaa. Ganamaan tana wallahi kabalaadhaan kana olii gana deddeebise kana laal. Ati maal balleessinaan? Waa maallee hin balleessine beekte. Intalada akka bakka akkaan dabbaan si kana finna harkisu takkaatu isa dura deemu jira beekte bakka sallaaleetiin ifirraan fadhee kaan isa kana xuyinaan awwa kabalaa tana kana wallahi walii galna deebis mucaan san dhiiroo firasaati moo bareetisaati takka misiin awwa diimtuu bareedduu kana funyaan si akka dhaabbatu takka hay ta funyaan dheeressan taa'an tasaata maal jedhe isa eessa silaaman isaanii maali wal baruu feetaan silaa akkatuma meetii kan isin waliin bare dhiisa mee akkamitti si wajji wal qunnamuu danda'a. Isirraa eega jaalatti si qabdi. Ammaa isii wal dubbisuu ni dandeessi. Maaliif jennaan har'a guyyaa nu 30
Ummaani sii turee butana karaa booshaa kuttee abbaan isiitis hammaa siinichi kute kana ijoolleen isaatis mana barumsaa jirti kuduraa bittee amma karatti na bira kuttee isii bichaa mana jira. Mee manni isaanii eessa saayibii? Lakkuun gibbii karaa oliisa. Hai gibbii sanoo deebiseen isii wal dubbisi osoo abbaan isii waliin deebiin taate sanuma eefi hayyee baqaatillee galatoomi qacello galatoomi. Saayiba kiyya umaa rakkoon qabu. Ansi filadheeraa kabiraan barbaadu addunyaa tanarraa soosii jaalalaa siyyati onnena hedditee kaani bihilaaluun ijaan na keessa qubattee itti regee yaadee hedduu obsaa dhabee yaadaanu kamamee. Barososi argu yaadaan ergarame nama gubaa yaanni nama gubaa yaanni nama gubaa dhuman obsa malee nama gubaa yaanni. Aranumaan dadhabee laaqana kanaas godhuu danda'u wallaahi uturaan tulis asumaa teessu. Hogguu hallee kanan yaadu. Kanyaanike anna waadu hoggu halle kanyaadu kanyaanike anna waadu itti obseetu madaadu itti obseetu madaadu itti obseetu madaadu guyyaa guyyaadha inninu miidhagarramee guyyaa guyyaadha inni. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Asliye nagee qabda lukuye. Nagaan qaba. Maali boo'essan na beekta fuula keelaa faariya. Ani siin beeka. Siitu nan beekne malee sirrattuu qabalameetiin jireeyi. Eessatti boo? Hai taa'illee namaan hin geettanii sanmaatu fuulli qiyyasii baaree taanaan. Qaree kun tan akkasin na qabalisan abbaa keetiimi? Haysiisa qabbaan qiyyareef qabalee ariya sun. Bara anuma yaaboo. Ati maal balleessinaan akkasi qabalee si ariya? Hai barree kun tan osoon silaalu jiruutis bakka asirraa qabamee irraanfadhee mukeetu harkaan dee. Yaaboo abbaan qiyya. Naafisii kan wajjisa taa'u yoo nu arke na ajjeesaa kee inarraa bee yaaboo. Hai akkanuma immoo. Silaama maaliif dhufte yaaboo? Si wal baree jaalallee si barachuufi nabse. Hai sagurbaarree buna maal naan jee. Way dabbaasii naan jaasa intalumatiyyaan ana kan abbaa isii ta'e nan beeku inni moo gabaabbannaan abbaa itti fakkaachuu dide waan hin fudhadhe magaalaa keessa dafii ammaan tana karaa manaa galuudhaan qaba yoo isii jala deemee mana dhaqe hin beeku sun baxaraanni guduraa har'a gadi warri kiyyallee mana jiranii afoo shakkotanii ijoolleellee bannoota jirti dafee karaa manaa deebi'uudhaan qabaa. Akkanatti ijaanichis ilaale innaa jaalalate onnee duraan teessitu akkana asiin nagaddee mayaaboo maqaa keetillee waan beeku bareeddu eenyu siin jaamme. Naadiyaa naan jaana too. Anilleen kokkofalchiisaa naan jaan. Maqaa bareeda sii baasan garuu maqaa kana eenyu sii baase? Abbaa guddaa kiyyaa fi ummaa xiyyaatu maqaa kanarratti walgahii ta'anii naa baasan. Maal tola kana shoomsa yaaboo nama maal yaaboo. Weerra baay'ee taanaan irra naa dhumatte. Weerra baankii yaa dhufee akkamumaan ta'a. Wallahi abbaa keeti. Wallahi abbaa keeti. Wayi duuba kam nagoota gana mantaraata akkasin na qabalee. Kodda fi kumbula kana jala seenime. Hai as jalatti nu kamamu duuba. Seenime asii jala. Ni nama gubaa numa noobsa malee nama gubaa yaanni nama gubaa numa noobsa malee nama gubaa yaanni nama gubaa nama gubaa. Nadia, laga nerran kenye? Erran keenya abbaa mataan na dhukkubee siin taa'u jira. Akkasi, maal si ta'e mataan?
akkanumatti mataan bobba'u na jaan beekne abbaa. Rabbi si haa fayyisu yaa intala tiyya. Aamin abbii. Abbii bitti suna xaawwiin qabdu kotoo siin taa'e. Dhiisi amma asiinuu naaf taati dadhabeetiin dhufe eegaan taa'in ka'u. Makaddaan tun akkuma na jajjabaatti laaftu sannaas kan hime. Hello. Hello Udamisa. Hello Emisa. أنا أبر أبا جيلاني. Abbaa Jeelaan ka gante sabroosanii. Barisa. Warri keetoo nagiya qabanka. Fayya qaba wallaa isaan hundinuu. Arra fardiifin si barbaada. Hayyee maal isiin? Jara wallaa keenyaa tokkootu walloleessa walitti araarsina jeetii bar. Hayyee kottu manaan jira hojii ana. Dhufe bakka. Hayyee kottu. Zaan tun zaa meeqasa? Hai, achi gubbaa jirtiisa? Gussaan ulaa tana duruu jirtu tun bishaan ni qabdi? Ni qabdi abbii. Iro kutee mana makana keessa jiramoo yaa rabbi kutee jiramoo akkam waynuma ulfaata dhiiroo maaluma nyaate yaa rabbi kalee na buuse jaalalummaachaan akkana ta'e yaa rabbi waynumaan fayyaa way kalee na buuse. Sagaraadha seenaa kutee dafii qarrabee osoo inni sitti ol hin deebi. Alhamdulillah. Kanumaan qaameen du'in kanumaan irraa gabbee yaa rabbii jaba. Saree kun tana baanka ispoortii na gubbadda lagu jira moo guutaa maal fakka sinna diita. Mee yaabota sadiitu tanatti dhiisiiti qaybee nutti ol deebi. Nimba yoo karan harki nan dhiisu qabu. Qaybee miin gana sagaraan boo. Way reefu tana kisee na kabalu sanka huccuu tana firaa qabaami. Way kattiin ba'u wallahi kattiin ba'u huccuu tana firaa jijjiiruun qaba. Huccuun biraan jirtu. Jaakkataa kanaan kaadhaa fa'a. Carqee tanaa masatti ni daddaa. Yaa rabbii kiyya koo maanta. والله ما كان نبيخ نبي براني فكرة يا ربي نبيخ بيرو نبي يا نالكو برينيك أمنا Boo maali asii goote? هي أسيمو برينيك Abbii akka bar meeshaa dhiquu dhufe. Ummaan tiyya nama darsa dhiqu laali yaame naani yaame bar. Akkasii? أكاسي بر دبي دبي نقولين دكا أفان كينيا كان لالمي بيكمي أدان كينيا كان أفان كينيا كان لالمي سادورة بشانة تنك أمو ياو أجاك سخانة تنك ياو بيني والله يعني أما ما أولي نجين كينيا إيا سجلو كوكومي والله تبان قالوا تبا فكرتي كم ما بالله هاي تيرو ينارك Meeshaa dhigi gaawoo likkitti dafi sana madarsa dhiquu hin beekne yaamte satun har'a intalti way ajaa'ibu. لكن برد يقولين بيها سنة على خان الدباس جرا ملء واي ديرو كانوا مدك أنيمي واي أكنوا ما يا ربي واي ميشاركو نو مشكا لا ربي أقرقر واي أركا إني ريت من تناقصتي خمبولا قال أنا راتيو تعالى سنة واي نلقو بجرا وادم ديتو ميشاتنا عندكم يا أكو
way meeshaan kun maamtuudha. way namni reefun tana isarra dawwalesan way abbaa kiyyataati abbaan jeela way abbaa kiyya bichaadha way kuno abbaa kiyya yaa akkam maanta way arraqa anna Hai, hokko falchisa, mala sigot. hay abbi barakasi Akambo. Abbaa Jeelaan dhuftee? Ebara mandu be. dhiiroo kee fiigu eegan harkeef waan fiiguun maanta beekamu maanta yaa rabbi Dhiisi kokkaa sarraatanyaa meeshaa ariitu. Sarratanyaan tami booda meesa. Gurbaa ati wajjaasoo jirtu kanaan baanaa bar. Mucaa kana moo. Mucuma kanaan baanaa bar. Naadiyaatiyyaatu magaalaa dhaqee dalayduu barbaadee akka inni dalagatuuf qabdee fiddee bar maallaqaan sii kanna jetteeni. Hai, boomee maaluma dhabdee gandarra deemtee meeshaa namaa ariitu. Waan dhabde na gaafadhuufi hin jenne yoo. Keetisa mucaan? Kiyyaa baree qomaaxaan kun. Kiyyaa. Wayyaa rabbii kiyya dubbiin narra qabamte akka maanta.